harka fuunee akkam jirtu daawwattoota kaddaatiif har'a viidiyoo biraatti walitti deebineera. Viidiyoon kunis mata dureen isaa maal jedha? CD akkamiin barni goona jechuudha. How to burn CD kan jedhudha. CD barni godhuu faayidaan isaa maali? Faayila keenya gara CDtti jijjiiruudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf amma CD keenya kana akka itti barni goonu piraaktikaalii isin garsiisan waliin tura. Akkuma argitan CD keenya kana akkamittiin barni godha akka faayila naaf fudhatu jechuudha. Faayilaawwan kiyya waan garaagaraatu hundaa viidiyoo hundaa dookumentis ta'uu danda'a. Mee fakkeenyaaf faayila tokko akka fudhatu goona jechuudha. CD keenya mee akkamiin barni goona? CD keenya ni fuuna, CD ruumii keenya ni banna. Ergasii CD kana keessa galchina, CD ruumii keessa galchina jechuudha. CD keenya kana akkuma argitan hayyee erga keessa galchine booda maal goona jechuudha. Gubbaa irratti notifiikeeshinii koompitara keenya irratti eegnaa jechuudha. Notifiikeeshinii dhufa akkuma argitan notifiikeeshinii irratti kilik jennaa jechuudha. Notifiikeeshinii CD keenya dhufe jechuudha. Kilik jennaa achirratti. Ergasii isin nugeesse gara CD keenyaatti nugeessa jechuudha. CD keenya maal godhiyya? Barni files to disk kan jiru jechuudha. Faayidaan isaa maali? Faayila keenya gara CDtti jijjiiru jechuudha. So interface kana display ni godha jechuudha. So barni disk kan jiru kana dhaamsitan yoo notification kan dhufne maal gootan? Kana dhaamsitan isra deemtan nama gadi dhufuuf dhabuu danda'a. Window Explorer deemtanii click jettan jechuudha. Maaliif jennaa yeroo baay'ee dhufuu dhabuu danda'a notification kun. Ergasii akkuma argitan CD argannee jechuudha. Asirratti maal gootan? Double click jettan jechuudha. CDcha argachuudhaaf yookaan barni godhuudhaaf CDcha keenya. So ጊዜ double click jennee interface kana fida. እና disk title keenya September 1/2021 jaa sanboota USB akkasu USB tti fayyadamuu dandeenya akka flash tti. Maaliif jennaa faayila CD keenya akka USB tti fayyadamuu jechuudha akka flash tti yookaan akka CD tti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So nee har'a akkam goonee fayyadamnu akka CD tti fayyadamnu jechuudha. CD keenya kana. Maaliif jennaan akka USB fayyadamne faayila transfer godhuu dandeenya ni copies edits godhuu dandeenya jechuudha. Akka flash fayyadamne faayila walitti dabarsuu dandeenya jechuudha. CD keenya kana garuu mee har'a akka CD tti fayyadamnu. Hayyee jalqabatti mee rename haa goonu disk title kana maal jennee rename haa goonu mee maal haa godhu document jennee rename haa godhu document jennee rename haa godhu. Ergasii maaliin godha? Like CD godha jechuudha. Akka USB sun taane akka CD tti faayilaan store godhachuu deemame akka CD tti click na asirratti san booda maal gootan next jettanii. Hayyee ergasii maal jaa notification maal jaa drag files to this folder sin jaa. So maal goona faayila keenya as drag goona jechuudha. Crop gooneeti san booda faayilicha kana drag goona jechuudha garasitti. So faayilicha keenya kana my file kajoo kana dragging godha jechuudha. Si faayila bakka feetan jiraachuu danda'a faayila kee desktop waan jiruuf gara isin drag godha jechuudha. San booda maaltu nuyi shortcut my file jiru. So akkuma gargadi notifications dhufaa jira akkuma argitan. So barni toofadha jechuudha faayiliin kee kun diskii keessa galuudhaaf copy ta'uudhaaf diskii irratti. So maal goona minimize goone maximize goone san booda gara gubbaa deemnaa jechuudha. Manage kan jiru kan isin mul'ata. Manage kana irratti click jennaa jechuudha. So gisee click jennee maal argina? Gargadi kanatti finishing burning kan jettu hin argina jechuudha notification tokko. So achirratti click jettanii jechuudha. Sanboota CD keenya maal ta'a? Barni ta'a jechuudha. Click jettan. So step kana follow gootan. Disk naming keenya maali? Disk title keenya document already on jeef isin jijjiiruu dandeessan garuu document jennee haa oofnume. Sanboota maal jenna? Next jenna. Hayyee next jennee booda maaltu jira? Burning the data file to the disk jechuudha. Faayila keenya kana gara diskii keenyaatti fudhataa jira jechuudha. Kana jechuun gara burning jechuun nothing homaati miti. Faayila keenya CD copy godhuudhaaf maal godhumna barni godhuuna saayidii. Barni jechuun maali? Faayila keenya kana gara CD keenya transfer godhaa jira jechuudha gara biraatiin. So ni neena jechuudha hanga barni godhutti. Hayyee xiqqoo neeydan sartii sakandii jaa. Sartii sakandii neeydan san booda faayiliin keessan barni ta'a jechuudha. Hayyee kana jechuudha. CD barni godhuudhaaf kan biraas stepping kanuma san booda maal jettan finish kan jettu jira jechuudha. Optionii achirratti finish jettan. San booda maal jechuudha optionii keenya dhumee jechuudha processing keenya. So CD amma Windows Explorer gisee bannee CD keenya maal jechuudha. Faayiliin dokumentii jiru keessa galee jira jechuudha. Jalqaba maal ture jechuudha qullaa ture amma garuu maali galee jira jechuudha daataan keenya kunoo daataa keenya my file kan jiru. Isaa itti essentially kana jechuudha faayiliin kiyya eessa galee jechuudha CD kiyya eessa galee jechuudha kan faayilii kiyya CD kiyya maal godhe jechuudha barni godhe jechuudha. Barni godhe jechuun maali akka faayila store naa godhu jechuudha. So kana jechuudha goobtiin viidiyoon irra qabadee dhufee viidiyoon kun isin tole subscribe godhaa. Like share godhuu hin dagatinaa kaddaa tuubiin tuubii keessanii galatooma.